Abdii Raggaasaa erga hospitaalaa gara mana isaatti galeem halkan akkaan itti bulu anumaa fi rabbii kiyyaatu beeka jechuudhaan baay'ee akka isa dhukkubaa bulu dubbate. Ammaaf fayyaa guutuu kan qabu quba kootii fi arraba koo qofa malee qaamni hunduu na dhukkubaa jira jedhan. Qaamaa fi yaadaan kan na waliin jirtan rabbiin gatii namaa hin balleessine jazaa keessan haa kafalu jechuun ummata isaa galatoonfataniin suuraa koo dhugaaf viidiyoo koo isinii maxxansuu hin barbaanne waan ta'eef garuu baay'ee na dhukkubaa jira jedhan. Yaaliin biyya keessaa gara xumuraatti naaf dhufeeram reefarii akkanaaf barreeffamuu fi eessatti akkanaaf barreeffamu na gaafachaa jiruum ani garuu deebii tokkollee reefarii akkanaa barreessaniif hin deebisneef jedhan. Sababni isaas maallaqni harka keenya irra jiru yaalii reefarii kanaaf ga'aa akka hin taaneem odeeffannoo isaan naaf himan irraa hubadheetiin jira jedhan. Kanaaf hawaasa koo jaallatamaa, hawaasa kiyya qaalii, tumsi keessan baay'ee na barbaachisam. Eeyyeen tumsi keessan baay'ee na barbaachisam. Achi deemee yaalii hin xumuramne jalqabuurram yoon jalqabuu dhiisee manuma kiyya taa'ee dhukkubsachaa bule wayyanatti fakkaata. Garuu tumsa keessanii wanti hin taane hin jiruum achi deemee akka wallaanamu akkana gootan abdiin isinirraa qaba jechuun hawaasa isaatti ergaa dabarfataniiru. Hawaasni Islaamaa hundinuu kan sagalee tana dhageessan kan barruu tana argitan hundi keessanuu abdiin erga hospitaalaa galellee mana isaa keessatti qaamni isaa kan yeroo sana zayitiidhaan miidhame sun har'allee dhukkubaa jiraachuu fi halkan akkamitti akka bulaa jiru dubbatee jira. Erga ibidda yookiin zayitii sanaan gubatee boodam dhugumatti isa dhukkuba yeroo afaaniin jennu kanam waan keessa jiru isumatu beekam. Akka itti dhukkubaa buluu fi qaamni isaadhaa akkamitti akka isa dhukkubaa buluu abdiin dubbatee jira. Gaafa dhukkubsattee dhibeen sirra jiru halkan sirraan bari'u guyyaan sirraan dhihu wallaahi namni dhukkubsateem waan inni keessa jiru isumaa fi rabbii isa uumeetu beekam. Wallaahi nama yaaddeessam. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kan qadara isaatiin murtee isaatiin waan kana irratti taasiseem rabbiin isa haa fayyisu jennam. Tumsa hawaasaaf barbaachisam. Hawaasni keenya namoonni beekamtii qabdan kan dhiibbaa uumtan hundim silaa jumlaadhaan gargaarsi bakka takkatti osoo godhame gaariidha isiniin jennam. Galatooma.